السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرنا تدعو تكين أكمل يتنبك تنجين سوجنا هجرات وجا. ماشي ندوك تكسلامة قافدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنجز. أكمل. السلام عليكم بي. اسكم بجينا اسكم جرت. جد أكمل السلام عليكم جد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي. سرية تلالي ما صدق تكلم صدق سرية. هرنا تدعو تكين نبك جيسا نجين سوجنا هوا إذا أكو مارجتان دچان دفنه mana كنا قلّي جرّا كنا براندا قبته نك ليس فلوتا. Haala kanaan Gondarraa Dabub Gondarraa kaanee dhufnee Adaamaa jirra jechuudha. Akkuma beekamu qilleensarraa hedduu badee jira jechuudha. Sababbiin badiif illee waa hedduu kan itti bade waan deemaa jirullee quban qabu. Akkuma anoo seenan ayyulleen kun olaali ati Gondar geetta fiida. Jaartiin tante ilmaan ta'e qabattee Harariif Dirreedawaa jirti. Isiin bashannanarra jirti. Dantaan qabdu. Inumaayyuu maal jette isiin kaleessa viidiyoo dalagee naan jette miiliyoona 10 gaafatan Sa'iid ukkaamsanii jettee dalagee naan jette akkas naan jette TikTok irraa dhagee naan jette uummanni kijiba ofaa annamni ukkaamsee miiliyoona sana gaafatan jiru wanni qilleensarraa badeef tokkoffaa bilbilli kiyyaa badee akka biraa harka qaba jechuudha amma kuni tirfii mana keessa taa'u imeelota ani akkuma beektan yuutuubii namaa hin gurguraa yuutuubii hedduu waan gurguruuf imeelota asirra kaayaa jechuudha imeelota hundaa maaliif bilbilli kiisitti qabadhee gadi hin bahu baduu danda'a foormaatti ta'uu danda'a yoo xiqqaatti bilbila sadiirra laaptooppii kompiitarra bakka adda addaatitti qabaachuun dirqama jechuudha akka waan kan banneef ammas yuutuubii hedduu waan sochoosuuf saniif jecha waan dabalataa laaptooppiin ni jira aayipaadiin kophaa jira kompiitarri gara lamaatti jira waa hedduu keessa jira jechuudha kanaaf amma akkama mana jiru harkaa qaba jechuudha akka saateetiin namoota hedduu warri yuutuubillee bitachuuf qabdii kafaltanii mallaqa guutuullee kafaltanii fixanii yuutuubii keessan osoo isin kennis jalaa tursiisee jiru yeroo an akkana badu kan hedduu yaaddanii cinqabtanii ni jirtan fa'a ammas yookaan miseejii adda addaas naa kaa'uu hin dandeettan fa'a bilbilli kun mana keessa waan ta'uuf waayifaayi isallee banaa waan jiruuf isillee fuutetti viidiyoo itti gadhiisa jirnaan jette bantee jechuudha waan beektuuf chaanaala keessatti viidiyoo yoo waraabdee gadhiisa na fakkaate garaa waan jettee asutti ilaalle akkuma dhufeen xiqqishuma turraan waan nyaadhitumaan gara viidiyoo isin waraabutti deemee jechuudha. Suma yallee akkuma beekamu Harariif Dirreedawaa jirette. Kanaafuu asirratti warrattan telegiraama waatsaappii ka achirraa qabu sunniin sun asirra illee ni jira jechuudha. Akka saateetiin onlaayinii yoo deebi'u argee isin jala cal'ise akka isinitti fakkaanne amma deebi'ee jira. Guyyaa muraasa qofa na eeggadhaa warroota yuutuub bitachuuf bitattanii kafaltanii fa'a na eeggataa turtanii isin jala tursiise. Guyyaa muraasa tana keessatti waa hunda xuxxumuree akka isin kennu abdii guddaan qaba. Kan xumuramee jirullee kan isin kennu abdii guddaan qaba jechuudha. Kanaaf yaadina inni achi badee mallaqee inni badee maal jettanii akka hin yaadne jechuudha. Ani bannaanin mallaqnis waan badee akka isinitti fakkaanne. Wanni ture bilbilli kiyya iPhone Pro Max 16ffaa fi Samsung Ultra ka akkanaa kabade. Ultra 21ffaa ni badee akka tasattee badee amma akkamitti akka badee kana guutuu irra deebiin haasa'u badee waan qabadhaatti dhiisa. Alhamdulillah bilbilli badaa. iPhone ma fi Ultra bade lubbuun namaatu baddi iPhone gattee dhufte ai bade sinimne akkuma seen bilbila na jala bade sin jedhan bilbila ani Samsung ka Samsung qofamu enka ma tokko gattee tokko dhiisare callistee dhufte re iPhone achitti gattee lachu wajjin bada ma callistee dhufte inni yare nani gitu ano soota nambaradha eka lubbuun deebu waan tokko mi iPhone gattee dhufe bar lubbuun deebu waan tokko ayyu eka dhugaadha ishi lubbuun deebuun isaatu dhugaadha mi lubbuun deebu bilbila baduu isaati moo inni achitti baduu isaatu rifachiisa anis lamaanuu na rifachiisee jira garuu immoo kan iPhone adduma iPhone baduun qabu akka jette mooteet nam lubbuun deebu waan tokko mi baga nagaan galtee asii jechuu barbaannu wanti guddaan iPhone gatee baga nagaan gara biyya keetii galtee amiin baga nagaan nu eedan akkas jecha bilbiloota badee anis saniif qilleensarraa badee ammas xiqqoon achi tureef akka carraa ta'e qofa kun yeroo hedduu waan qoqqofa'uuf dammadaamuu argadhe dama boolla keessaa baasan dammadaamuu argadheet deema sanis baasnee net turre gibbii keessa turre mucaa bareedduutti akkasii jirti maatiin isaa illee na tursisanii mucaa fuutee finfinnee nu geessaa biyya arbaa deemu deemti naan jedhanii bareedduutti akka shinshinii arbaa shinshinii kana godhattee fa'a qamisii baadiyyaa bareedduu ta'uu yeroo baadiyyaa namatti tola shinshinii irraa maal gootu mucaa bareeddu jechuun isiisan fuutee jechuun shinshinii bareedduu kaawwattee mana arabaa bareedduudha ishiin shinshinii ishii bareedaa maaltu si galchu maal gochuu ilaalta ishii hin bareedin jedhu mucaa akka maaliif laalta laatti bareedina ishee ilaalu shinshinii ishirraa maal godha shinshinii uffattee akkasitti gabareeddu gaafas dhuftee
uffata magaalaa uffatte fa'a. Eegasummayyaa dhabdee deemtee si goote deemta osiniin gannee. Jarri kaa jedhanii eegas yoo sumayyaa mucoo barbaaddu eegaa si dhabde tanuma qabattee achi nuun deemtaa jedhan feetu biyya arabaa ergita feetu si birallee tettee dalagaa barattu nan jedhan mana fiddaa in fidallee ture hojjettuu taate asseente mana asitti moo hojjettuun qaba nama Booda sadaffaa gaafa sol arginaa ni bareeddi araba caatimeetiin gibbii isaanii achi ture mana isaanii uummanni seeraan asimatee warri baadiyyaa kun namatti tola biddeena naa kenna sooma keessa ture mire dhiirno son been dura aftira leechuma aftiraa ture maal jedhee guyyaa muraasa achi bulee shochi isin soomtu nyaatisi nyaatte biddeena dhufte naa kenna Atillee nyaata sa'a sun bilaa jira akkatti uffata akkana godhatiin biyyee nyaadhu jiru ilaa akkana taatee bilaa nyaata yoo baasa hidhati. bilaa jetti abu iji duraa nama dudde atis shi dalaala jedhaatiin cuqqaala ta'a አመሰግናለሁ እዲን እዚህ ገለ biyyee nyaadha ማሊ biyyee sinaa nyaachisu Namni baduu keetti cingamaati kana gammadamte kaayamu. isaan lamaan bilaa bilaa daa'ima daa'imuu jaranna baase isaantu beeka mucalleen akkaataa itti baasan illee baradhee dhufe daa'ima seetaa ba'uuf takkitti mas nyaadhin kana sun gubee qofaan sirraa bada sin jedha daa'ima ajaa'ibaati boolla keessa baasanii akkas sin jedha kanaaf baadiyyaa hedduu namatti tola haala saniin nyaata naa kennaa turan dhugaatii naa kennaa turan mudannoo ajaa'ibaa immoo kana mudate mana weedhadhee warra sumayyaa jedhee gaggaafadhe mucaan tokko kana naan jedhe manni irraa addis kana naan jedhee nageessee addis kabiraatidha yoo dhufnu warri qe'een jiru na fakkaate saroonni gibbii keessa kaachina ariiti laalika kophee boottii godhe deeme kas keessan jala qabee isa cini nan malee kana fixan miilanirra akka asis saree bilaan si wajjin hin deemne bilaan si wajjin hin deemne isin arganne san bilaan akkasitti jaraan wajjin eegola garree booda mana jaraatti turre amma ganaa deemuun kiyyaan olu deema ajaa'iba baay'ee naannoo sanitti deema achiyyuu fidee in fide tolchee deema. Akkamitti istee dhuftee Obboleessiitu beeka obboleessaa santu iyyuu mana teessanii maal jedhanii aboo yeroo horii bobbaastu fa'aa wajjin gabbee mana irra sumayyaa fa'aa wajjin barbaada turre. Akkasii bilbilna jalaa babbadee namoota viidiyoo hedduu waraabee ture. Viidiyoon xiqqaan hin banne telefoon hojii badee wallahi iPhone hojiin badee iPhone keessa iPhone waraabaa ture viidiyoon ajaa'ibaa iPhone wajjin badee. gaddaa isa barbaacha asiif achi deema bilaanaan jette ishi banaan loon je'een bilaa naan jette jedha bilaa dammadaamuu barbaacha achi deema dammadaamuun isaa ammaa ishee dhaka atis immoo akkanatti qabatte ishi bakka hin jettani Ani maa san barbaacha deema. San barbaacha fiddee bilan. an inaafee miti inaafaa miti Naa gala. baay'ee inaafaa miti Nigde dubartuma akkanatti zim jette Waa dubartii hun- osuma jaartii qabdu ilaalin. Waa hundaafuu suma jallee eega mul'atte anillee Dirreedawaa fara dhaqee jiraatteen dhaqaa. Hin Yaasiin walli wal arganii yaasiin bakka hin beekan jettanii turteemi. deemtu. Osoo deemtee iyyuu Sumayyaan argatu. Maaliif? Yaasiin samuun akkana viidiyoo waan gaddisee hin argine baddee jirti. Ani yoo viidiyoo ilaalaa jira Na jalaa baddee jirti bakka jirtu hin beeku. Deebistee Sumayyaa immoo Eh. haa dhufu wal agarreedhaan turtin jenneeti. Reef na mul'istee turre haraa jirti. Sayidoon kiyyaa dhufu. Laal viidiyoo yaasuu banitoo laal baddee na jalaa bakka jirtu hin beeku. Laalleeyyuun. Sabinna. Maal soba? Eega dura haa dhufu jettee eega yaasiin wal agarteen baddee amma deebistee. Bakka beeku. Bakka kanatti argameetiin bakka sanitti Finfinneetti argamu eessa? Ati namaa yaaddu. Yaasiin Finfinneetti argamu isa arge. Ati namaa yaaddu. Jeetni ageenyaatti eessa arge yaasiin? Dirreedawaatti ol argan. Dirreedawaatti ol arganii achi Achi ture yaasiin achi ture maa? waliin turanii achitti erga sanii echa akka deemte hin beeku amma baddee jedhee kinoo viidiyoo sammuu tolee gadhiise. Akkas na jalaa badde jedhe osoo deemte illee hin argattu osoo argatte illee immoo hin deemtu. Dirreedawaa moo? Haa dhufu jechuudha. Deemuun dirqama. Ilaal jallisteet maanaati yeroo hundaa bakka isin akka as geette ati bakka jiraachuu isii viidiyoo gadhiistee beekta garuu akka ati akka bakka sana ati argamtu waan beektuuf yeroo hundaa amma kootu siin jetteeti bakka sanitti argamuu dhabuu dandeetti yeroo baay'ee immoo bakka sanitti hin argamtu kunoo isiif jecha lubbuu kan keellee bakka baasu rabbiin nama eegaa maal jechuun baay'ee waan kanallee haasawuun hin barbaachisu. Ani si caalallee maal akka jedhu hin beeku. Ani amma wanti na dhibaa jiru maal akka ta'e beektu inni ishuma barbaacha yeruma deemu yeruma lafaa ka'ee asin deema achin deema hojii. Kan isin cadhistee bakka tokko bakka isin qubatte bakka kana jira yoo soo bakkuma itti isin cadhistee maal hin deemu. Qobaa koo ani asitti rakkachuun qaba. Mirkaneeffadhu.
kalecha amma direedoo irratti gadhiiste yeroo hundaa deemtee dararamu harar jireetti gadhiiste mana kireeffatti nan jenne badde gana kireeffatu heddi malee kireeffatte hin jedhi qaba. Waa'ee akkas taana dhaabbiin akkam godhu beektaa? Isaan hin deemu jechuu osoo hin ta'in yoo barbaadu deemu. Barbaadu. lakki amma wayii achitti sumayyaan aartii haa dhufu eegetti booda maaliif fidee dhufittee baddite kanaafuu callisees waan deeman har'a boros hin jedhe har'uma deeman yoo Ishi bakka sanitti waan argamne waan har'uma deeman yoo adda. akkam jetta har'uma deeman maal hin argitanii ani qobumaa koo asitti hin hubatu ani qobaa koo asitti inni gaafa yaman deemullee qobaa kooti gondarillee qobaa kooti anaaf yaaddu ishi qofaa fi addaayi sii fayyadama dhageeffadhama Maaltu ilmaan gargar qabattee godha? zoorti dhageetta ofii zoorti biyyan beene keessa madda ofiif joorti eenyu joori jedhee waa hundaafuu meeqa amma tasgabbachiisan boodaa soofne jedhe ka deemsa amma gara dhufneef haa deebinu hordoftoota keenya sabaa kanaaf banneetti bilbila babbadeetiin qilleensarraa babbadee amma kun alhamdulillah nagaan biyya deebi'ee namni lubbuunuu deemuun bakka argitanii bakka iddoo ulfaataa bakka deemame garuu nagaan deemuun waan tokko waan guddaadha isinillee namoota hedduu ka du'aa inaa godhaa turtan ka hin deeminis jedhaan gorsaa turtanis waa hunda bilbiluma babbadee malee alhamdulillah lubbuun deebi'ee jira jechuudha anis daddafeetumaan yaa'u ganda keessa goggoree karaa silaa goggoramuun goggoreetumaan akkasitti wanti jedhee karaa ittiin deebi'u illee dhabee ture jechuudha asii yoo deemte rakkoon asii hin deemin naan jedhaa turani akkasitti karaa ittiin deebi'us dhabeetiin karaa biraa karaa faallaa fagoo osoo deemu saniif ture jechuudha bilbilallee waan harkaan qabneef waa hedduu jira waa hundaafuu alhamdulillah nagaan deebi'ee jira jechuudha ayyuunis nagaan bakka turte karaa nagaa. ati maal jettee deemte maal dhufte Bardaar eegitan jedhe dhufis hin jenneen maal taate yoo bardaar ga'e viidiyoo hanqi qabanni arga gondar jiraatu jettu an dura baardaarii jirtiin si eeka baardaarii madde isiin gondar deemte achiin bilbilli viidiyoo waraabee chaarjii cufee hinnaan achiin osoo chaarjiin argin bade bilbilli si ajjeebsa Bilbila isaa illee bakka akkuma badee bade. bilbilli lachuu bade akkasumas Barbaadan illee. akkam gootee barbaadda isayyuu ergee mana poostaa Jechuun akkuma masjiida badee mee dhiis akka itti malee dhiisa masan wanta kana fuutee hin deemini haa taa'uu mana keessa taayifooniin kuni oo barbaadde koompitara fuuyii deemiin jee Kompiitara jaalama. kompiitara baadhee baadiyyaa akkas deema maalaan aayifooniin qabadhu anis yookaan aayifooniin hambitu yookaan kan qabate iyyuu gatee dhufe osoo anaaf kenne iyyuu haa takka bilbilli badaaris fati. maali Lubbuun isaa waan. bilbilli bitama waan lubbuun deemuudha waa bilbilaa soof nama alhamdulillah jechuudha kan nagaan deebi'e ani ma bagaati nagaan dhufte ani si yaade malee bilbilicha yaanne amma immoo sirriittuu immoo namni har'ayyuun bulu na biratti hin bulu har'uma ka'een deema jaadirree da'a wayi Bilbilootni shakkii amma keessanii boodaa soofna waa hundaafuu amma waan ta'e ta'eera sayidoon kiyyas nagaan naa galeera ani akka dhufutti hin beekne santu caalee akka inni akka dhufu hin beekne akka dhuftu osoo beeke afaa adii adallam afaa diimaa afee waa baay'ee qoqopheessee seega ture ma afaa diimaa mootummaadhaaf dhufte haa ta'u watumti baga nagaan naa dhufte waan ariifanneef keekii duwwaan si fide xumaa rakkoon qabu keekii qofa qopheessine ifa makaa jaarsa kiyyaa baga nagaan naa dhufte baga nagaan nu eedee abshir rakkoon qabu Anda dan naga deemtee aga dandeessu dadhabdeetta. Dadhabbii kee mooraaf dhigaatti si guutee jedhee yaada. abshir inshallah Namni dadhabu tokko waan ragaa waan ta'eef. Naafatis wanti badee isaa baduu isaatti hin qabu miti. Wanti badee badeera silayyuu hin deebi'u waan ta'eef. beekamaa Kanaafuu baga keetii fayyaa taate ammas immoo hin argattu sumayyaan bakka jirtu si waamaa jirti waan ta'eef. Naaf si haamin keessa amiin amiin santu caalaa jalqaba gammadee. ayyee galatoomaa Keetiyyuu baay'eetti gammadee maaliif ilmi kee hojjetu waan tuuti hojjetu. Bitaan itti galullee nagaan deemuun immoo baay'ee nu gammachiisee jira. ayyee galatoomaa isin jedha Amma yaa'u anis wanti jechuu barbaadu jedheeraa dursallee waan nagaan galu kan keeti biyya keetiitti nagaan argamu keeti. Innaa bakka ammallee eegama akkas taatee atamaniin deemechuu jirta. Dhugumattuu sumayyaan yoo achuma taatee kama garaa nafaa isii dhugumattuu kootu bakka ijoollee abbaa kiyyaatti kootu eegasiin jettee dhugumattuu bakka sanitti direedamatti yoo si eegaa jiraatte namni hundutti gammada. Maaliif ilmaan kan kee argatta ilmaan kan kee hojjetaata namni gammachuu kan kee immoo jibbu hin jiru namni gammachuu nama kamiitu kan jibbu hin jiru na yaa'u rabbiin isin ilaafseetuma ijoollee keetillee siillee hundaa walitti haa qabu amiin du'aayin irra jaalatu sanu amiin akka akkuma argaa jirtan kana raayyulleen kun waa wayii qopheessee xiqqoo indoomii xixiqqaataa jedhaa jirti. Keekii waan guddaadha. Yaaduun iyyuu guddata.
guddaan garuu maal beekta sobee inni namitti ati mangudditti wayitu jedhan gaalli jalaa badee jette gaalli jalaa badeeti akkam goote namoonni bira dhayte namoota amantii bira dhayteeti gaalli maal jettu wayitu gaalli jalaa basan akkam jette beekta gaalli na jalaa badee yaa rabbi kiyoo gaa kana hirte gaala tokko keessa sii kenna jette gaala barbaaddee argatte gaala barbaaddee argannaan rabbi waa agartee rabbi gaala sii reefi dura keessa sii kenna jettee amantii galteef jetti waadaa galteef jirti malee innaa eessa agartee kan fira rabbi arguu hin dandeettu naa bira dhayxee sheeka wayii bira dhayxee akkam goote dura akkana jedhee gaalli na jalaa badee akkana jedhee amma immoo gaala argannaan rabbiin gara itti kennuuf dhabee akkam godhaa jettee ni gaafannaan sheetichi maal jedhee deebiseef alhamdulillah jedhee rabbiif sama guddoodha jedheeni akkasanii sumayyaa aanilleen aayyulleen kunuyyuu isaa guddaadha wanni guddaan garuu rabbiin nagaan isallee si deebisuudha ammallee isillee si deebi'ee sumayyaallee muutuu rabbiin isin sadiinuu isin arfanu waqtu Amiin. amiin Amiin. Amiin. akkasiiti kabajamtoota fi daawwattoonni keenya isa qofaa miti amma kun nooliitii jaruu naan kafalan wacii baasee asiin gara Gondar Baardar algaa fi tiraanspoortii bu'aa baay'ee hedduu argeera. Attuu keekii yoo mana qopheessite. Nattuun himne kaan. Ayyuu kun qopheessite. Amma ani waan biraa miti amma daddafaatu keekii tana murree nyaannee gargar baaname. Asuma norata daatota kenna kan nugi amma gara keek kenna murne keek kenna nyaanna. Wanti jechuun barbaadu warroottan YouTube irra qabdan bitti kafalu guyyaa muraasa qofan eega guyyaa muraasatti waa hunda xoxxumuree isiniif kan kennu ta'e jechuudha isin jalaa bade ammallee gara diriirollee deemullee karallee deemullee garuu isiniif haala mijeessin xoxxumura inshallah akkasumas warroottan YouTube ammas bitachuu barbaadan ni gurgurra akkuma duraanii jechuudha sa'id dhabame jettanii hin callisinaan sodaatina warroottan na dubbistanii akkaawuntii na rafutanii ka callisanii jirta jechuudha fedhii ka qabdan warra haroollee immoo ka fedhii qabda yoo jiraatan lakkoofsi lakii asirraa argitan duwwaa 967792558 duwwaa lakkoofsa kanaan WhatsAppiin imoon telegiraaman waa hundaanuu sagaleenaaf kaya warra bitachuu barbaadan wajjin haasofne ka feetan ni bitatan barbaadan ni dhiistan hanganuma waan hojjetanis galatooma isin jennaa gara keekkeennasi seenna. Maal taatee daaraa fakkaatti? Daaraa bishaan haroo dhiqataa ture. Bishaan haroo dhiqataa ture kun akka addaadhee daalachadhee isin jedha. Bilaa. Maal si daladhaan owa. Isilleen qibaatiin aan kennine qibaatii isii tokko michi na dhaaf dhiisi qibaatii isiin urgaa. Bilaa sin jettu shi. Tabilaa isin tashinii godhin. Dagattu qo'ettana. Dagatu dedde. Arsitee maayyoo sottuu baattama. Bilaa. Kanaaf ani ምንም ብታረገኝ ካንተ መቼም እንደማልለይ Oroomtu Gondar Saayidoo kiyyaa baga nagaan dhufte Gondar irraa gara Adaamaatti. baga nagaan dhufte kee kana dheeste Akka keekii kanaattiin jaaladha. Nyaata mukaata umuriin. Akkoo qabishee yaasayoon እንዴት እንደምወደው ta'uu isaa namuun beekaa bara akkamitti harkaan tuyi dareeti. አየ ገለቶሚ ሲንጀና እና አመሰግናለሁ ይሄ አቀባበል ማድረግሽ ማን ነው በቃ እናመሰግናለን ኬክ አናፍሲ ዋና ሶፍሉ ቀብናስ ብረት ሳይድ ሱመያ በርባቸው ጎንደር ደምቲ bakkan deemne bakkan seenne hin qabdu amma booda akka nagattee hin deemne nagattee akka hin deemne ani asitti gubadhe kophaa kiyya sayida adana anaafis yaadu reedoo farad jirti bikoottitte mana achi kireeffatu deemti wallahi sitti taphatti hin deemne ijoollee argee jira reefnatti mul'iste caafi kun isin harree reedoo taphataa jirti naan jenna akkuma seenan ati gondar barbaaddaa isin as jirte teena mul'iste bismillah ሁላችሁም ያዙ ያዙ ተጋባ ሞቲ አቀባበል ነው እናመሰግናለን ዌልካም ሳይዶ ሳይዴ የኔ ውድ ባል እንኳን ደህና መጣክልኝ ኬክ ታና ደደፍተኒ አተኒ ገረመና ጋር ደደፍተኒ አተኒ ገረመና ni sayadin jira maalif Kiyya kan fadhe yusiima. kisi kadera ani sayadera daftani keeki tanana shwa gotani gara mana keessa yaada oshe nama gari gabo ade mando mamu makayatu imbilal de sanu zila Tawaat goraarasu ni dillachu እንጂ ምንድነው እሱ? ገና ብዙ ጀራ አታክ ብራንዴ ነሱን ጀምሩ ተጨማሪም አለ። በሳይዶ ምክንያት ዛሬ ኬክ በላ እኔ አልጋብዝም ወንሽ ሌላ ጊዜ ኬክ አልጋብዝም እና